godaan jennaan maatiin xiyyafaallee harkisaanii qaqallayyiidhaa hinjiyyoo tanyaan qalbuun jirutti waan dandeenyu wallaananna malee miila isiin irraan murinaadhaa jaanii didanii akkasitti akka ganaa isaan asitti hin deebinne warra keenya farramsiisanii baasanii warri keenyalleen ichiin booda mana nagalchanii miilli kiyyallee akkaan naraamee na tortorii na ajaaye hanqa namnillee na dheessu takkatti miilli kiyya akka malee na tahe wanti akkana irratti qabsoo uummata Oromooti osoo mormii gaggeeffachaa jirru yeroo san keessatti ijoolleen teenyatan biyya alaa yeroo san keessa namni nama gargaarus hin jiru kan yoo ollaalleen dhufee si gaafatu hin dhiifne mana keenya keessaa illee nama lama obboleessa kiyya hangafa akkaan cafaqamee mataarraa ilaanga guututti qaamaan hunda cafaqanii ummaan tiyya naasuudha yeroo san keessa waan jettudha dhabdee gaggabdee nama lama itti taanaan eegas booda ijoolleen teenyata biyya alaa jiran yeroo namni naman gargaarre yeroo namni namarraa dheessu sanitti na yaadatanii na dhagaanii akkuma odeeffannootti na dhagaanii maallaqa hanqa muraasaa takkanaaf erganii isaan sanillee hedduun isaan galatoomfadhaa haa galatoomanii eegas booda ammoo liifar karaa hospitaala Xuqur Ambassaa nu barreessanii maallayni yeroo sanii gahaa miti miilli kiyyaa asii fuudhee ichi kaa'uu danda'u kun hundi nu baname akka malee na ta'e jira as keessaa raammonnayaa asii raammonnayaa akka agartaniin as jalaa illee nama daa'e akka malee ta'e barumsa kiyyallee yeroo san keessatti umriin tiyyalleen umriin 14 kutaa 7 irratti kaardii fudhadheetiin galee guyyaa san hagayya 6 baatii 12 bara 2008 hiriira guddicha akka waliigala Oromiyaa kan guyyaa saftiiti ayyaani irreechaa dura hiriira guddicha tokko jira osoo nuti miidhamnee jirruuti irreechin illee akkasitti ta'e hedduun dhagaamtee dagatamee illee nafe yeroo barumsaa barachuutti hin jiru bakka yeroon hiriyaati ilaalu ijoollee waan biraatii fi miti haniin akkana ta'e ilmaan Oromootiif jecha jee abdii tiyya qalbii tiyya jecha beeksaati malee umriin tiyya amata lamarraa gama amata sadiiti ammoo umriin tiyya 17 amatan qahana hunda taa'utti jira garuu ijoolleen Oromoo yeroo san keessa na yaadatanii na gargaaruudhaaf wallaahi hedduun isaan galateeffadha galanni isaaniillee bilisummaa haa ta'u eegas booda mucaan qeerroo awwadaay tokko eegalii farkara Xuqur Ambassaa hunjaan maallaqallee qadeemnuun dhabne warri keenyallee harka qaqallayyii tahanii rakkina keenya yeroo san keessatti nama takkatti ibsachuu hin dandeenyu nama hin dhiisanii halkan deemanii nama guuranii kaniinan akkana jiru obboleessi kiyyatuma meeciisu kaniinan ciisu ammaasis warri hiriira bahee jaanii ganda keenya keessaa hanqa muraasaa bahee warri miidhame nu malameeni deemanii halkan nama barbaadanii nama guuranii yeroo san keessa rakkina keenyallee ibsachuu hin dandeenye alhamdulillah arra kan rabbiin asiin nu ga'e bilisummaa qaanqee bilisummaa kanallee rabbiin nu garsiise galata rabbiitiin ja'anillee narraan tana dandeettiin anas dhufee ibsachuu dandeenye waa'ee qaanqeen bilisummaatuun xiqqishoolla ifannuu baate jeete warri miidiyaa kanarratti illee na arge maalleynillee sanuu Ameerikaan yoo ergijaanii waan guddaadha waan dandeessaniin hundinuu na bira dhaabbatanii bakka dhiirti buusu bu'eeti yeroo san keessatti ijoollummaa tiyyaan onnodhee akkamitti qabsu gabrummaa kan waa'ee Oromummaa irraa gaafsanillee waan takkan beeku waan ijaan agarruu fi waan dhageenyutu nu onnachiisee nu kaasee lubbuu teenyaan dabarree ijoolleen teenyatanuuf ganaa dhalattu haanuuf bilisoomtuu jechuudhaan gaafa san onnannee baanee garuu barumsa kiyyatti hin jiru waan hedduun na dhagaame amata lamarraa gama 3 seentaa waan hedduun na dhagaame silaa amma 10 baradha waan hedduu waan dhagaameef uummanni Oromoo xiqqaa fi guddaa waan qabdanii na bira dhaabbatanii akkuma ilmoo teessaniitii fi akka sabaatti illee na laaltanii gamoo biraatiin illee dubartiidha bakka dhiirti buutu caalaa bu'eetiin akka dhiirtiin dhahamin caalatti rasaasa 4 dhahame rakkinaan yeroo san keessatti irra gahee namni takkanaaf hormaatu hin danda'u miilli kiyyana ajaa'ee san booda irratti na raammehe raammoo san keessaan obsuu dadhabee akkaan ta'uu dhabee yeroo sanittis deeggarsiin jiru waa hedduun nama dhagaama warra keenya taatu harki qaqallayyiidha waan ta'eef waan nantiyyaa hundirra kana caalaa Oromummaaf jeheeti Oromummaaf jee hidhadhee beheeti
lubbuun tiyya dabartullee anarra miila kiyya dhiisii lubbuun tiyya yoo ilmaan oromootiif wareegamallee waan guddaadha ammallee kanaaf jee if booda hin deebi'u yoo rabbiin jee inshaallah ganaa qabsaa'ufillee mudhiiniin hidhadha ammoo hangaruufu ijoolleen teenya tan na gargaaraa jirtan hedduu galatoomaa huliillee na gargaartan jeetiin ilaanga miila kiyyallee naaf fayyutti isin eegaa. والله ركوتي تكا في لما جي كانت إبسط الله بيخو قلقلا في جنما بويا أصون بلوفنا بريدي أصون بوفنا فديدي هدو أكان رامو دخانا خيسا فتي هنكفون كيانا نيانشو تكتي ورخين يلي ركوسا نافت دوچو دا والله ركو قطان رقيتاني تكا في لما جي إبسط جولين تندو ركو يروساني دف يروسان جلقبا إزي هرير باني ديمني bakka ijoolleen addaan hin bittinnaa hin haadhanuun jaanii ijoolleen teenya walitti qabamnee deemu jirra eegas booda an intalti tanu dholtalleen guyyaa san intala dubartiiti nama alaabaa abaayoo qabu cinaadhaan jira takkaffaadhaan jira ana akkana jeheena agarte duraanuu an akkasitti hin beeyne isiin nullaallachuu jirti nama ijoodha keessaa dhoyte yeroo saniif haalaan ilaallattee takkana dhoyte eegaanan lafa kufee niin fiigajee miilli kiyya fiigunaaf dadhabe eegas booda miiluma tokkicha hanarra dhuftee narra ajjatte tara sajinattee biste waliigala afurii na dhoyte eegas booda duutee jaanii fooxaan ofirraa qabu fuularra na dachaatee bakka sossoos hin danda'u dubbachuullee hin danda'u anuuniin jira jeehellee hiyyaanni akkuma nama du'eettiin iffitee jira alaabaa tana fuudhanii narratti uffisanii ummata agarsiisan sababa alaabaa kanaatiin dhoynee jaanii ijoolleen qabattee deemu jirtuun osoon ijatiyyaan arkuu ijoolleen asiin dhahamtee asiin bahee ichiin ciisan hunda nama baay'eedha bakkaan qaanjee dubbadhuullee hin danda'u yeroo san keessatti ijoolleen teenyata dhumte yeroo hospitaala san dhahinullee hospitaalii otfaanaalleen guutamee sharaa nu afanii sharaa san irratti hanqa danda'anii nu tajaajilanii eegas boodallee algaan nuuf mul'ate algaa nu geessanii eegas booda achiin boodan wallaanaa turan isaan. Ilanga ammaa fayyutti hin dandeenye ani ilanga amata takkaa if hin beeku amma ammatti niin gaggaba bakka waan takka if hin beeku niin gaggabaasi tanuma keessa dhukkubni adda addaa dhukkubni dhiiniin isa kaanirraa yaa'e yooniin ol godhadhee gidaara manaatiin laalajuu gidaarri kun akkana naan deemu ol godhachuus hin danda'u ifumaa hin beeku qaamata takkaatiif eegas boodaan eega miilli kiyya foon naaf meeyiree foon irraan gara coraa naaf meeyiru deemuun if beeka malee ani eegas booda du'aa fi jiruu keessaan jira waan takka if hin beeku yeroo san keessatti biitti teenyallee girgiriidha nama akkana xiyyitiin nudhee jechuun hin jirtu yookiin makiinaa yookiin ni kufnee malee naman dhiisanii eegas booda gaaneegaan bayyanadhe booda maallaqaas geehaa hin qabnu warri keenyallee waan harka qaqallayyii ta'aniifu nama hospitaala Xuqur Ambassaan nu barreesse duraaniif yeroo baay'ee eegaan Adaamaa dhufee baatii 5-6 ni ga'a jalqaba gizeen dhufeerraa gizeen ilaalan miila kiyya doktorootiin hundinuu walirra gaaniiti guyyaa isiniinaan ilaalaa turani yeroo ilaalan hundi isaanii miciyyoon tun miilli akka midhameeni tahaayii jaanii kaani hin ta'uudha tokko bichaa keessaanii tahaa jaanii eegas booda eega algaa na ciibsan booda meeshaa siin daleynuutu tokko nu duraa irra teenaan jaanii baalla manaaf qaban baajii takkaa fi wayitti karaa biyyaa deemtee deebuu dandeessaa naan jaan yeroo nan deemee Adaama gaddeebee qeeroon ijoollee Adaamaa mana tokko naaf reesseetiin ija keessa jira amma baajii 3 fin deeme isaanillee naa galatoomanii eegas booda gizeen ichi deebi'u ammaasis faranjoonni haa dhufanii naan jaan yeroo nuti dhayinu ammaasis bakka faranjoonni guutuu walirra gaheeti akkuma walgahii jiranitti miila kiyya kana ilaalanii as ilaalanii ichi ilaalanii miilli isii kun akkaan nama dhiba lafee asirraa baasanii as gahanii tara meeqa ganaa fayyuudha waggaa 2 fi 3 faajaanii haasawanii eegas boodaan tiyyaa barumsa kiyyallee amata meeqallee dhabee ganaan qaamata 3tiif taahee waa hin eeggadhu ammaatis san boodallee eega akkas goone booda fayyuu dhabuun malaa jaaniin nu shakkisiisan bakka eegas booda Dr. Lul liifar gara biyya alaatti nuuf barreessan.